Nagaaniif araarri Waaqayyoo iddoo jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Maqaan koo hojjetaa wangeelaa Darajjee Gabbisaan jedhama. Sagalee Waaqayyoo kana isinii qabadhee dhiyaadheera, isarraan isinii dubbisa. Hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 25 hanga 26 gidduutti isa jiru. Gara halkan walakkaatti Phaawulosiif Siilaas Waaqayyoon kadhatanii hin faarfatan. Warri hidhaman immoo isaan hin dhaggeeffatu turan. Dingatas amma hundeen manichaa hidhaa raafamutti socho'i lafaa guddaan hin ta'e. Achumaan balbaloonni manichaa hidhaa hundinuu banamanii hidhaan warra hidhamanii hundinuus shiniikaman. Egaa iddoo kanarraa sagalee Waaqayyoo kanarraa gaafa ilaallu hojii ergamootaa kana kan barreesse Luqaasiin akka ta'e, kan barreeffameef Tewofiloosiif akka ta'e. Haa ta'u iyyuu malee sagalee Waaqayyoo kanarraa kan nuti arginu yoo jiraate hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 16 irraa Phaawulosiif Siilaas sababa malee hidhaman utuu hin taane sababa hidhamaniif qabu. Haa ta'u malee sababi isaas xomboree hafuura odaa dubbachiisu tokko biyyicha keessa turtee galii guddaa kan galchitu. Sababa kanarraa kan keessa mootiin biyyicha bulchuu sababiin horii argachuu isaanii waan irraa citeef jarreeyyan kanatti aaruudhaan gara mana hidhaatti akka inni isaan galche argina. Mana hidhaa keessa gaafa ta'anis waan kan biraa godhanii utuu hin taane atanii utuu hin taane hojiin isaanii hojii wangeela lallabuutiif hojii Waaqayyoo akka ta'e yaadatama. Utuu hidhamanii mana hidhaa keessa jiranii Phaawulosiif Siilaas gara halkan walakkaatti hin kadhatus hin faarfatu turanii sagalee Waaqayyoo kanarraa gaafa ilaalu. Dursa utuu hin ilaalin dura garuu bal'inaan Waaqayyoon kadhanna, Waaqayyo akka nutti dubbatu. Yaa Waaqayyoo si galateeffanna, gaarummaa keef gocha kee hundumaaf galanni siif haa ta'u. Sagalee kee dhageenya kanaa akka itti jiraannuuf nutti dubbadhu. Sagaleen kee waan haaraa gochuu danda'a, sagaleen kee balbala cufame banuu danda'a, sagaleen kee hidhaa hiikuu danda'a, sagalee kee kanaan dhageenyu kanaan hidhaan keenya haa hiikamu. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Hamma dhumaatti nu gargaari. Maqaa Gooftaa Yesuusiin si kadhachaa si galateeffanna. Ameen. Hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 25 hanga 26. 16-25 kanarratti mana hidhaa keessaa utuma faarfatanii utuma kadhatanii dingatas hundeen mana hidhichaa hundinuu hin raafamanii. Warra hidhamanis isaanin dhaggeeffatu. Balbaloonnis isaan irraa baname. Hidhaan warra hidhamanis hundinuu itti hiikamee Macaafa qulqulluu kanarraa gaafa ilaalu. Haa ta'u malee mata duree isa sitti cufamee Gooftaan sitti bana kan jedhu kana walii wajjin ilaalla. Tarii Phaawulosiif Siilaas waan kan biraa godhaniitu hin taane hojii isaan hidhamaniif isinii kaaseera. Hojii Waaqayyootiif yookiin wangeela lallabuudhaan utuu jiraniiti kan isaan hidhaman. Har'as tarii obboleessa koo obboleettii koo karaa adda addaaf kallattii adda addaatiin balballi baay'een sitti cufamuu danda'a. Haalli baay'een si danqee cufaa ta'uu danda'a. Barattee cufamuu danda'a. Tajaajiltee cufamuu danda'a. Nagaddee cufamuu danda'a. Hojii garagaraa hojjettee cufamuu danda'a. Daldala garagaraa gootee cufamuu danda'a. Sa'aatii ammaaf yeroo ammaa kana isa sitti cufame banuu kan danda'u Gooftaadha. Gooftaan waan cufame banuu hin danda'a. Humni Gooftaadha. Akkuma sagalee kanarraa ilaallu hin kadhatanii hin faarfatanii hundeen manicha hidhaa amma raafamutti erga ga'ee booddee balbaloonni sin banamanii. Waaqayyo kan inni bane balbala tokkotu hin taane balbalootatu baname. Har'as tarii waan baay'eedhaan sitti cufamee jira yoo ta'e, karaa garagaraa sitti cufamee jira yoo ta'e balbalootatu sirraa banama. Balbalatu hin taane harki Gooftaa balbaloota banuu danda'a. Balbala tokkotu hin ta'in balbala baay'ee akka ta'e argina Macaafa qulqulluu kanarraa. Haa ta'u malee tokko jennee gaafa ilaallu gaafa Gooftaan isa cufame namatti banu maaltu ta'a? Tokkoffaa irratti hidhaa namaatu hiikama. Hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 25-26 gidduu. Utuma isaan faarfatanii utuma isaan waaqessanii hidhaan harka isaanii hundinuu irraa harca'e. Kanaaf har'as tarii ati immoo waan baay'eedhaan hidhamtee jiraachuu dandeessa. Dhukkubaan hidhamuu dandeessa. Hojiin kee hidhamuu danda'a. Mul'anni kee hidhamuu danda'a. Tarii yeroo kana Gooftaan warra hidhamanitti akkuma gaafa sana hidhaa harcaase har'as hidhaan si hidhee jiru sitti harca'uu danda'a. Hidhaatutti ture inni hidhame sun akka harca'e Gooftaadhaan akka ta'e namni kan biraan akka irraa hin hiinne Gooftaan akka irraa hiike hiikamsi kan inni namaa ta'uu danda'u Gooftaadhaan akka ta'e Gooftaan hidhaa nama kamiyyuu hiikuu akka danda'u. Tarii iddoo garagaraa kan jiraattan qixa garagaraarra kan jirtan sabni kamiyyuu
iddoo kamittiyyuu kallattii kamittiyyuu akkuma isinii kaaseef dubbadhe gooftaan hidhaa nama hundumaa hiikuu danda'a. Hidhaa kee hiikuu kan danda'u gooftaadha. Erga banee booddee banee dhiisee miti warra hidhaman irraa hidhaa isaanii hiike. Phaawulosiif Siilaasii manadhaa keessatti yemmuu galchamanii harka miilli isaanii funyoo sibiilaatiin yemmuu xaaxamanii gara halkan walakkaa lafatti sochoose hidha isaanii ciree hiike isaan gadhiisee. Altu beeka naafis yeroo qaba gooftaan yoom na dhiise. Isa lammaffaa ifa arguu hin dandeenye argita. Gaafa sirraa banamu ifa arguu hin dandeenye argita. Maarqos 10:46 Barximeewos nama jedhamu jisaa jaamaa kan ture dhaloota isaatii kaasee kan jaamaa ture karaarra taa'ee yeroo dheeraadhaaf nama kadhataa ture ilaalla iddoo kanarraa. Haa ta'u malee gooftaan Yaarikoo keessa darbee deemaa utuu jiru namoonni baay'eenis wacaa hin deemu turan. Barximeewos kun warra wacaa deemaniin maanni inni wacan kun jedhee gaafa inni gaafatu Yesuus nama Naazreettu asiin darbaa jira jedhan. Haa ta'u malee isaa Barximeewos Yesuus ilma Daawit namaari yeroo inni jedhu argina. Namoonni baay'een isaanii immoo calluma jedhanii yeroo isaan caljechisiisuu barbaadan gooftaan immoo yeroo inni isaa dhaabatee maal feeta maal akkan sii godhu barbaadda yeroo inni jedhu argina. Haa ta'u iyyuu malee namichi kun agartuun isaa banamuufi akka barbaade ijisaa banamuufi akka barbaade yeroo inni gooftaatti himatu argina. Tarii har'a haalonni garagaraa sitti jaamsanii bu'aa iyyaa kan jirtu yoo jiraate gara gooftaatti iyyaa kan jirtu yoo jiraate gooftaan sii dhaabata sirraa banama. Gooftaan sii dhaabata wa ifa arguu hin dandeenye argita. Tarii namoonni baay'een iddoo garagaraa jiraattanii haala garagaraa keessa jiraattanii waldaa kiristaanaa ta'uu danda'a, nama dhuunfaa ta'uu danda'a, barataa ta'uu danda'a, naggaadee ta'uu danda'a, dhukkubsattee ta'uu danda'a. Wanta yeroo dheeraadhaaf arguu dadhabdee dheebotaa bu'aa jirtu yoo jiraate gooftaan sirraa bana waan ifa arguu hin dandeenye argita. Isa sadaffaa burqaa similiqetu sii mul'ata. Seera uumamaa boqonnaa 21 lakkoofsa 14 Abrahaamis ganama bariidhaan galaadhaaf qalqalloo bishaan naqee Aggaariin fuudhee manaa ba'e. Haa ta'u iyyuu malee iddoo tokko ga'anii Beelshaabaa lafa onaatti bishaaniif galaan erga harkaa dhumee booddee mucaan ishee irraa hamma darbannaa eboo tokkoo fagaattee du'a mucaa kootiin ilaaluttee teessee hin boossi turte. Haa ta'u malees inni waan nama dhokate burqaa nama dhokate mul'isuu danda'u Waaqayyo ishee gararraa dhaabbatee Aggaariin waamee mucichaaf hin sodaatin burqaa bishaanii si bukkee jiru kana mucichaafis kenni ofii keettis dhugi yeroo inni jedhu argina. Har'as Waaqayyo burqaa si dhokate si mul'isuu danda'a. Tarii burqaan si dhokate jiraachuu danda'a. Burqaan si jalaa miliqe jiraachuu danda'a. Waaqayyo burqaa si miliqe si mul'isa. Aggaar gaafas Abrahaam amma geggeessuu danda'amu geggeessee biraa deebi'eera. Haa ta'u malee galaa isheen fudhattee baateef burqaan bishaanii ishee qalqalloo ishee keessa jiru dhumeera. Yoo dhumeyyuu Waaqayyo isheen dhiifne waan ta'eef burqaa bishaanii isheedhaaf akka kenne macaafa qulqulluu irraa argina. Waaqayyo har'asi burqaa si dhokate bira teessee kan itti boosu arguu kan itti dhabdee Waaqayyo si agarsiisa. Burqaa si miliqetu si mul'ata. Isa arfaffaa wanta wal baqatetu walitti deebi'a. Seera ba'uu boqonnaa 2 lakkoofsa 5 gaafa ilaallu wanta wal baqatetu walitti deebi'a. Innis intalli haadhi Museedhaa hamma Musee dhossuu dandeessutti dhossuu gaafa dadhabdu garuu gara laga Abbayyaatti geessiteedha. Achi jajjaba gubbaa qarqara laga Abbayyaa keesse. Gaaf tokko garuu intalli Fariyoon dhiqachuudhaaf gara laga Abbayyaatti utuu isheen deemaa jirtu argina. Xomboree isheetiin birricha gara jajjaba keessatti erga argitee booddee xomboree ishee ergii fichisiifte. Yeroo isheen birricha bantee ilaaltu mucaa bareedaa namatti tolutu itti cufamee qarqara lagaa taa'aa ture. Haa ta'u malee nama haalaan itti cufameedha malee nama yeroon itti cufameedha malee mucaan kun nama ture. Waan tokkoon siin jedha. Gaafa walitti deebi'a jennu yookiis immoo walitti deebisa gaafannu ergii irraa baname booddee mucattiin haadhaaf mucaan akka isaan wal argan argina. Innaa intalli obboleettiin Musee immoo mucaa kana hindu'aaf hinduusaa waan inni ta'u dhaggeeffate turteedha. Gaafa intalli Fariyoonii waa'ee mucaa kanaatiif bareedaa ta'uusaa argitu akkasitti goofta akka hoosiftee sii guddiftuuf nama sii barbaadu yennaan eeyyee.
hatoo maleessaa kan hoosise saadha akka ta'e kan hodhus mucaa akka ta'e waaqayyo waliin akka barbaade argina. Haalli garuu ishee dagateera, itti cufameera mucaa kanatti, yeroodhaaf cufameera. Yeroodhaaf mucaan kun laga qarqara lagaatti itti cufamee bidiruu allaadduu keessa tureera. Yeroon waaqayyoo gaafa sii ga'u, guyyaan waaqayyoo gaafa sii ga'u, waan sitti cufametu sii banama. Waan sitti wal dhabetu walitti sii deebi'a. Tarii wanti baay'ee wal si duraa dhabuu danda'a. Haalli baay'ee wal si duraa dhabuu danda'a. Hojjettee wal dhabuu danda'a. Kaattee wal dhabuu danda'a. Guyyaan waaqayyoo gaafa ga'e garuu, guyyaan gooftaa gaafa sirraa bane garuu wanta wal dhabetu walitti sii deebi'a. Isa shanaffaa waan si miliqeetu sii qabama. Waan si miliqeetu sii qabama. Luqaas boqonnaa 5 lakkoofsa 4 irraa gaafa ilaallu. Luqaas boqonnaa 5 lakkoofsa 4 irraa gaafa ilaallu gaaf tokko Phexros faan qurxummii qabuudhaaf gara lagaa turaniiru. Haa ta'u iyyuu malee halkan walakkaa itti rakkachaa akka isaan turan, itti dadhabaa akka isaan turan, keessaa baanii kiyyoo isaanii miicu turaniidha. Sagaleen waaqayyoo haa ta'u malee utuu isaan kiyyoo isaanii miicaa jiranii gooftaan Yesuus gara lagichaa keessa gadi bu'ee bidiroota keessaa isa kan Simoon Phexros yaabe. Haa ta'u maleessa barsiisuu jalqabe. Utuma barsiisaa jiru Simoon Phexros qurxummii qabuudhaaf bidiruu kee xinnoo ishee qarqarraa gara walakkaatti buti ittiin jedhe. Qarqaraa gara walakkaatti bute immoo qurxummii qabuudhaaf kiyyoo keessan darbadhaa yeroo inni jedhu argina. Yeroo inni kiyyoo edal kan guutuutti dadhabaa turre, edal kan guutuutti rakkachaa turre, hergati jettee garuu gooftaanan darbadha yeroo inni jedhu argina. Haa ta'u iyyuu maleessa yeroo inni darbatu qurxummii 153 roosaan qaban argina. Edal kan guutuu itti rakkachaa bulaniiru. Irraan banamne waan ta'eef, irraan saaqamne waan ta'eef isaan miliqeera. Gaafa sirraa banamu waan si miliqetu sii qabama. Tarii har'as iddoo jirtu garagaraatti waa'ee Phexrosiif, waa'ee Phaawulos faan dubbadha utuu hin taane waa'ee kee kanan dubbadhu, waa'ee ofii keenyaa kan dubbannu gaafa inni namarraa banu waan nama miliqetu namaa mul'ata. Kanaaf wanti miliqe sun akka inni isaanii mul'ite, halkan guutuu akka isaan itti dadhaban, halkan guutuu akka isaan itti rakkachaa bulan, halkan guutuu akka isaan itti dhiphachaa turan hin yaadan. Haa ta'u malee har'as tarii wanti itti dhiphachaa yeroo dheeraa kan itti fitte, bara dheeraaf jaarraa dheeraa guyyaa dheeraa kan itti fitte yoo jiraatu har'a gooftaan sirraa bana, inni si miliqe sun sii qabama. Jaaffaan isa suuratti ol keetu gad deebi'a. Macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 45 lakkoofsa 2 irratti waaqayyo Qiroosiin akkana isa si duratti ol jedhe kana si dura deemeen si duraa gadi qabadha. Har'as waaqayyo waan si duratti ol ka'e sana, waan karaa darbaa si dhowwe sana si duraa deemee waaqayyo si duraa gadi qaba. Waaqayyo wanti ni dadhabe hin jiru waan ta'eef waan tarii si duratti ol ka'ee karaa darbaa si dhowwee yaaddaartu sanaaf hin sodaatin. Waaqayyo si duraan gadi qabadhe. Kan si duraa gadi qabuu danda'u waaqayyoodha. Haalleluuyaa. Waaqayyo waan sitti ulfaate sana gadi qaba. Isa torbaffaa balbala sibiila boorrajjii sirraa caccabsa. Waaqayyo Qiroosiin akkasedha balbala sibiila boorrajjiin sirraa caccabsa. Har'as waaqayyo balbala sibiila boorrajjii waan karaa darbaa waan si adooche, waan jiruu kee jireenya kee adooche, waaqayyo balbala sibiila boorrajjii sirraa urreessa. Waan tarii akka sibiila boorrajjiitti akkatin darbine, akkatin deemne, akkatin sochoone, faan akkatin fuune kan si godhe jiraachuu danda'a. Waaqayyo balbala sibiila boorrajjii isa gaafas Qiroos duraa caccabse har'as dura keetti akka inni caccabsu hin yaadatama. Sagaleen waaqayyoo amanamaadha. Sagaleen waaqayyoo amansiisaadha. In sodaatin, hin yaaddeen, waan si duratti ol jedhe waaqayyoo si duraa caccabsa. Caccabsuun hamala waaqayyooti. Kanaaf iyyuu iddoo jirtu jiraattee, haala keessattu keessa jiraattee hin yaaddeen waaqayyo si duraa caccabsa. Kan caccabsu waaqayyoodha. Inni 8ffaan eebba dhalootaa taata. Eebba dhalootaa taata. Seera uumamaa boqonnaa 41 lakkoofsa 37 kaanee dubbifanna. Waaqayyo Yoosefiin haalonni garagaraa yoo isa danqeyyuu, haalonni garagaraa yoo isatti ulfaateyyuu, karaa darbaa yoo dhabeyyuu, haalli yoo isa rakkiseyyuu, gaaf tokko waaqayyo Yoosefiin iddoonni jiru isa kaasee eebba dhalootaa isa taasise. Haala baay'ee bira darbanii, rakkina ulfaatu bira darbanii, waan nama danqu bira darbanii eebba dhalootaa ta'u. Yoosefiin waaqayyo karaa obbolaasaatiin akka dhiibamaa ture, karaa garagaraan akka rakkataa ture, gara biyya Gibxiitti akka gurgurame, erga achitti gurguramees immoo akka inni gara mana hidhaa ture, rakkina gurguddaa keessa akka ture, achuma keessa taa'ee yeroo inni guyyaa waaqayyo eeggatee gaaf tokko waaqayyo eebba dhalootaa isa godhu argina. Tarii atis har'a obboleessa koo, obboleettii koo, har'as firoota koo, namoota iddoo garagaraa jiraatanii sagalee waaqayyoo kan dhaggeeffachaa jirtan haalli si danqee
yeroodhaaf rakkatte yeroodhaaf sitti ulfaate wanti itti bohaartu handhuguman nama ta'uu danda'a handhuguman sichi nama ta'a kan jettu yoo jiraatte obsi abdii keen kutatin waaqayyo lafumatti jirtu keessaa si baasee heebba dhalootaa si godha heebba dhalootaa nama gochuu kan danda'u waaqayyoodha warra obsanii isa amanataniif warra obsanii isa eeggatan waaqayyo heebba dhalootaa taasisa Yoosef obsee waaqayyoon eeggate heebba dhalootaa akka inni ta'e hin beekama kanaaf warras waaqayyo waa'ee keef yaada gaarii qaba waa'ee keef akeeka gaarii qaba atis hin yaaddeen atis hin boo'in waaqayyo heebba dhalootaa si taasisa ameen haalleluuyaa waaqayyo hin danda'a waaqayyo haala sitti ulfaate kana hin danda'a waaqayyo waan si rakkise kana hin danda'a inni salgaffaan waaqayyo heebba dhalootaa si godha iddoo kana irratti kan nuti argannu seera uumamaa boqonnaa 41 lakkoofsa 37 irraa Yoosefin ilaalla Yoosef haalli isa danqee yeroodhaaf obboloota isaatiin akka inni dhiibamaa ture akka inni gara biyya Gibxiitti gadi bu'ee gurgurame sagalee waaqayyoo ragaanuu ba'a haa ta'u iyyuu malee iddoo sana erga dhaqees waaqayyo fuula mootichaa duratti simboo itti gochaa akka ture ulfina itti gochaa akka ture mootiinis immoo itti gaafatamummaa mana isaa akka inni isa godhe hin beekama sagalee waaqayyoo irraa yaadatama haa ta'u malee karaa haadha manaa mootiitiin gara mana hidhaatti akka inni gale iddoo sanatti rakkina garaagaraa keessa akka ture mana hidhaa keessa akka ture achittis waaqayyo isan gan innis waaqayyoon hin daganne obsee waaqayyoo isaa eeggate haaluma keessa jirtu keessa jiraattee waaqayyo yoo eeggate heebba dhalootaa si godha waaqayyo tarii yaa obboleessa ko tarii obboleettii ko tarii dhaloota nana tarii waldaan kiristaanaa tarii namoonni jirtan haala garaagaraa ilaaltanii rakkoo adda addaa ilaaltanii abdii kutachuu dandeessu ansichan heebba dhalootaa taa'achuu dandeessu tarii fayyaa kee ilaaltee tarii rakkina kee ilaaltee haala arra si danqu ilaaltee waan humna si caale ilaaltee abdii kutachuu dandeessu misiraachoo waan tokkoon sitti hima waaqayyo haalumatti abdii kutattee keessaa si baasee heebba dhalootaa si taasisa ati nama heebba dhalootaa ta'uu danda'u kanaafuu hin sodaatin kanaafiyyuu hin yaaddeen waaqayyo heebba dhalootaan si godha erga jedhee waaqayyo heebba dhalootaa si godha namni tarii bara gaafa ilaalu rakkina baraa gaafa ilaalu dhukkuba humna isaa gararraa gaafa ilaalu haala ulfaatan gaafa ilaalu bara garagaraa gaafa ilaalu dhiphina garagaraa gaafa ilaalu dhuguman kana keessa darbee heebba dhalootaa ta'a jechuu dandeessa hin sodaatin waaqayyo heebba dhalootaa si godha ati nama heebba dhalootaa ta'uudha namni al tokko tokko haala bari'uudhaaf jedhurraa kan hafe akka waaqayyo bora lala bariisisu akka boru waaqayyo nama isa godhu dagachuurraa kan ka'e namni kan biraan har'an qoricha dhugee du'a jedha namni kan biraan har'an finyoon of ajjeesa jedha ati nama finyoon of ajjeesu miti ati nama qoricha dhugee du'u miti ati nama bor heebba dhalootaa taatuudha kanaafuu tarii wanta abdii si kutachiise yoo jiraate wanti gara du'aatti si geessaa jiru yoo jiraate obboleessa koo hin du'in obboleettii koo hin du'in armee koo abbee koo ofii kee hin miidhin waaqayyo heebba dhalootaa si gochuudhaaf si kaa'e ati nama heebba dhalootaa ta'uu dandeessuudha bara jiraattu kana keessatti umurii jiraattu kana keessatti rakkinaaf haala si danqee kana ilaaltee abdii kee kutattee gara booddee kee hin ilaalin waaqayyoon eeggadhu waaqayyoon sodaadhu waaqayyoon amanadhu Yoosef waaqayyoon hin sodaatu waaqayyoon hin amanatu fuula waaqayyoo dura ture natti ulfaate natti hadhaa jedhee iddoo jiru hin dagan iddoo jirtu hin dagatin waaqayyo heebba dhalootaa si taasisa ati gaafa heebba dhalootaa taatu nama kan biraadhaaf dhaloota tokko miti dhaloota lama miti dhaloota hedduudhaaf waaqayyo heebba si godha inni kurnaffaan misiraachoo dhageessa waaqayyo misiraachoo si dhageessa Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 11 irraa sagalee waaqayyoo irraa akkasidha gaaf tokko Zakkaariyaas fuula waaqayyoo irratti aarsaa dhiyeessuudhaaf gara manaatti tollixe tunni aarsaa dhiyeessaaru ergamaan waaqayyoo dhufee isa bukkee dhaabbate Zakkaariyaasis immoo na'ee hin sodaate haa ta'u maleessa ergamaan sun akkas jedhen yaa Zakkaariyaas hin sodaatin waaqayyo kadhata kee dhaga'eera'u haadhi manaa keessaa beetin ulfoofti ilma sin deessi jedheen waaqayyo nama kaleessa abdii kutataa nama kaleessa dhala hin qabne nama kaleessa haala garagaraa keessaru yeroonni misiraachoo dhageessu argina Zakkaariyaasis haalatu na danqe jedhe haalatu ulfaate jedhe fuula waaqayyoo duraa deeme utuu hin taane mana waaqayyoo keessa jiraate aarsaa dhiyeessaatu ni jiru yeroo waaqayyoo isatti dubbatu yeroo waaqayyoo misiraachoo isatti haasa'u hin yaadatama sagaleen waaqayyoo macaafni qulqulluun ragaa nuu ba'a har'as tarii iddoo garagaraa jiraatte yeroo dheeraa tarii haala baay'ee ilaalte bita kee ilaalte mirga kee ilaalte hin fakkaatu ankoo kan jettu kana fuuldura waaqayyo misiraachoo si dhageessa ati nama misiraachoo dhaga'uu dandeessuudha kanaafuu sagalee waaqayyoo kun akkuma gaafa san hojjetu har'as sagaleen waaqayyo humna hojjetu of keessaa qaba
har'a dubbiin waaqa humna hojjetu of keessaa qaba. har'as waaqayyo waa'ee keetiif misiraachoo si dhageessu qaba. haalleluuyaa, waaqayyo misiraachoo si dhageessisa. ammas amani waaqayyoon duraan deemin fuula waaqayyo irra deddeebii. waaqayyo misiraachoo si dhageessuudhaaf amanamaadha. seera uumamaa boqonnaa 18 lakkoofsa 11 irratti yeroo Abrahaamiif Saaraan misiraachoo dhaga'an argina. 12 yoo kaasne ilaalle yeroo waaqayyo misiraachoo tokko isaanitti hime. haa ta'u iyyuu maleessa 15 irrattis waaqayyoonni misiraachoo isaanitti hime. ani Elshaadaayidha, ani gaachana keeti yeroo waaqayyoodheen Abrahaam immoo jireenya gaaffii keessa galee an yooman ala hin arganne Alaazar nama Damasqoo nama mana kootti galuun na dhaaluudhaaf jedha. maallaa gochuudhaaf jirta dheeroonni waaqayyo taasa'u argina. haa ta'u malee isa dhumaa yeroo waaqayyotti seera uumamaa 18:11 kanarratti misiraachoo kaleessa isaan dhageesse isaanii raawwachuudhaaf ergamaan waaqayyoo gara isaanii dhaqu ilaalla. haa ta'u malee ergamaan waaqayyoo gaafa misiraachoo kanatti himu Saaraan hin kolfite. ergamaan waaqayyoo immoo maaliif Saaraan kolfiti? yeroo dheeruun ani hin kolfinetti naate. ergamaan waaqayyoo sun garuu wanti dinqisiisaan waaqayyo gochuu dadhabe jiraare. waaqayyoof hin danda'ama. waaqayyo humna qaba. waaqayyo waan dinqisiisaa gochuu hin danda'a. kanaaf iyyuu bara gel yeroon deebi'ee gara kee dhufu atis mucaa ilmaa harkatti baattee yeroo inni argina. jarreeyyan kun bara isaan fixan, haala isaan fixan, yeroo isaan itti sokke keessatti yeroo waaqayyo isaan yaadatu argina. har'as tarii baratu natti dhume, yeroo natti dhumeera, kakuu dhaggeeffadhee dadhabeera, haalli natti dha'eera kan jettu haala dha'e bara dhume keessatti waan haaraa gochuu kan danda'u waaqayyoodha. kanaaf iyyuu barri ati amma keessa laattu, haalli amma keessa laattu barattee tarii waan bara fixxe sitti fakkaachuu danda'a. daldaltee daldala keetti bari dhumuu danda'a. tajaajiltee tajaajila keetti bari dhumuu danda'a. utuma faarfattuu faarfannaa keetti yeroon dhumuu danda'a. baratu dhume haala natti sokke jettee hin sodaatin. waaqayyo wanta dinqisiisaa ishii gochuu danda'a. waaqayyo waan hin danda'amne hin danda'a. kanaaf iyyuu misiraachoo dhagaan jarreeyyan kun ati sar'a misiraachoo dhageessa. sagalee dhageessu kanaan tarii iddoo jirtutti, lafa jirtutti, kallattii jirtuuf qixa jirtutti waaqayyo misiraachoo si dhageessisa. haalleluuyaa, warri waaqayyoon dhagaan misiraachoo dhaga'u. yeroon amma dubbadhu kan, yeroon amma lallabu kan bakka jirtutti dhukkubsattee siree irratti yoo ta'e, tariituu daldalli kee sirkatti dhiphachaa jira yoo ta'e, tarii iddootti jirtutti rakkoon si qaqqabee jira yoo ta'e, iddoo garagaraa deemaa jirta yoo ta'e, karaa garagaraa jirta yoo ta'e, haala sitti ulfaate keessa jirta yoo ta'e, har'a booddee saatii ammaa booddee waaqayyo misiraachoo si dhageessisa. kanaaf waa'ee sagalee waaqayyootiif waaqayyoon kadhanna. yaa waaqayyo, ati amanamaadha, ati guddaadha, ati waaqayyoodha. yeroo kanaaf sa'aatii kana iddoos garagaraa jiraatanii sagalee kana kan dhaga'aa jiran, dubbii kana dhaga'aa kan jiran, ani isa sitti cufameen sirraa banadhe. isa cufame banuu kan danda'u siidha. hidhaanii katte hidhaa hiikuu kan danda'u siidha. waan itti hin argine si agarsiisatti, waan namni hin argine agarsiisuu kan danda'u waan haaraa siidha. amma yeroon amma dubbii kana dubbadhu dhukkubsatanii mana isaanii kan jiran, lola garagaraa kan qaban, hidhaa garagaraa jala kan jiran, dhukkuba adda addaa jala kan jiran, balballi garagaraatti cufamee kan jiran, baratanii kan itti cufame, daldalanii kan itti cufame, tajaajilanii kan itti cufame, waldaa kiristaanaa haalli ishee danqee itti cufameef sin kadhadha. maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sa'aatii kan harka keeti. namni tarii iddoo jirtan jiraattanii sagalee nama dubbadhu kan dhaga'aa kan jirtan, sagalee nama haasa'u kana dhaga'aa kan jirtan, waaqayyo gooftaan waamma misiraachoon si dhageessade. amma booddee misiraachoo dhageessu qabda. amma booddee waaqayyo misiraachoo si dhageessa. haala kee ammaa laaltee hin sodaatin. haala kee ammaa laaltee hin raafamin. har'a booddee sa'aatii ammaa booddee maqaa Yesuusiin gurri kee misiraachoo dhaga'uu haa jalqabu.
misraachoo kan nama dhageessu gooftaadha akkuma gaafa Zakkaariyaasin misraachoo dhageesse akkuma gaafa Abrahaamin misraachoo dhageesse har'as Waaqayyo misraachoo si dhageessuu hin danda'a saatii amma sagalee Waaqayyoo dhageesse kanaan iddoo jirtu hundumaatti qixa jirtu hundumaatti barataa ta'oote daldalaa ta'oote qotee bulaa ta'oote tajaajilaa ta'oote maqaa Yesuusiin waan bara sitti fide kan waan haala kee maseense kan waan araddaa kee maseense kan waan mul'ata kee maseense kan maqaa Yesuusiin sirraa dheera maqaa Yesuusiin mana keerraa dheera bara dheeraaf yeroo dheeraa dhukkuba sirra ture rakkina sirra ture ba'aa sirra ture maqaa gooftaa Yesuusiin saatiin amma kadhadhu kana sirraa dheera waan ulfaataa sitti ta'e ati darbuu dadhabde gaara ulfaataa sitti ta'e si dabarsuu kan dide maqaa gooftaa Yesuusiin saatii kana yeroon sii kadhadhu kan yeroon sagalee Waaqa dubbadhu kan wanti si dabarsuu danda'u akkuma balbala sibiila boorrajjii ta'e Zarbaabileen dura dhaabate wanta akkasii balbala sibiila boorrajjii si dura dhaabatee jiru mana kee dura dhaabatee jiru humna kee dura dhaabatee jiru tajaajila kee dura dhaabatee jiru maqaa gooftaa Yesuusiin sirraa gada jedhu sirraa caccabu haa jalqabu sirraa hurraa'u haa jalqabu yaa Waaqayyo eebba dhalootaan si taasiseera Waaqayyo eebba dhalootaan si godha nama hundumaafan eebba si godha abdiin kutatin hin sodaatin siin jedheera maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin ammaa kaasee eebba keerra lafa keerra mana keerra wanti jiru abaarsi maqaa Yesuusiin sagalee kanaan sirraa hacabu wanti sitti cufame kun sirraa banamu amma ajaja baaseera maqaa Yesuus Kiristoosin humna koo miti humni sagalee Waaqayyo hin hojjeta lafati jirtutti iddootti jirtutti waan si danqu hin hojjeta ammaa kaasee sirraa hacabu lolli ulfaataan sirraa hacabu yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u waa'ee dubbii keef sagalee keef si haa galatu maqaa gooftaa Yesuusiin si kadhannaa ameen. Ergaan gooftaa jabaa argateen sichi hotuun annaasisu